تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك بيتينتون بي ربي مانو ريسورسي غوغودا بيك أبدو بيتين تنموتو أكاسوما أفان saddeettamaa caalaa biyyattiitti haasawamu amantiin immoo adda addaa biyyattii keessa wal danda'ee wal kabajee waliin jiraatu warroonni wal dorgomii idil addunyaa kan quraanaa qopheessan baay'een isaanii warra amantaan isaanii tokko afaan isaanii tokko kaalcharii isaanii tokko warra ta'e baay'inaan jechuudha nummootu biyya akka Itoophiyaa kana keessatti ka daayivarsiitiin adda addaa keessa jirtu kana keessatti waan akkanaa kana qopheessuun immootu bareedum beautiful kan ta'e ni bareecha jechuudha كان مول إسو بربان عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ساني بلتي جهاتي چودا أكبيا كينتي والدرقمين إدل الدنيا قدتو بيتيتي نكيستي استاديومي فنفنة مقالة فنفنة استاديومي فنفنة namni kuma kudhanii lakkaawamu irratti ka hirmaate sagantaa guddatu dabree kanaafuu sagantaan kun yookaan wal dorgommiin idil addunyaa kan qur'aanaa hifzii kan tilaawaa kan azaanaa sagantaan wal dorgommii kun waa sadi qaba of keessatti wal dorgommiin tokko kan qur'aana hifzii kan qomaan haffazanii sammutti qabatanii itti wal dorgommii godhan jechuudha. kan lammaffaan mootu tilaawaa yookaan mootu qur'aana kan akkaataa itti qara'an hafuura dheeraa yeroo dheeraa fudhataniitiin sagalee bareedan namoota irra caalan kan itti keessaa identify ta'u jechuudha kan itti baasan wal dorgommii kunillee wal dorgommii lammaffaati wal dorgommiin sadaffaan mootu biyyi teennatun immootu akkuma beekamu biyya waa'ee Bilaalin beekamti Bilaal Habashii jedhamuun beekamti Bilaal immootu azaana irratti مؤذن رسولاتي عليه الصلاة والسلام كناف أذان اللي موت والدرقمين أذان اللي بيكين كيستي كرا سبيشال تين أكا قرأمو تأي أنهم كانوا كافرين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والدرقمين كن kan idil addunyaati akkana jechuun aalama walii wal argine jechuudha Itoophiyaan teennatun biyyi teennata Itoophiyaatun walitti dhufeenya biyyattii teennata aalama karaa banaa jechuudha kun ummanni biyya alaa arraa biyya kanaa qabu turan biyya Bilaalii biyya Najaashii biyya Ayman ufnee laaluuf carraa kan argachuun kan jedhuun hawwii guddaa qabu turani amantaa islaamaa keessatti quraana jechuun gaahuma hundaa caalaadha kabiraammoo wal dorgommiin quraana kun hunda wali qaba ulamaa'ii kenna warra da'waa warra aalimaa warra hundaa'u quraanni hundaa wali qaba jechuudha warra sababa waan adda addaati waan xixiqqoodhaaf wal dhabellee wal dorgommiin kun hundaa waa wali qabuuf wal dorgommii quraana irraa namni irraa hafuu danda'u tokkichuu hin jiru kanaaf tokkummaa ummata islaamaatiif wal dorgommiin qur'aanaa idil addunyaa kuni biyya keenyaaf baay'ee tokko barbaachisa akkuma addunyaatti tummootu namoonni biyya adda addaa kaalcharii aadaa adda addaa afaan adda addaa warra danda'utu walitti dhufa kun immoo qur'aanni tokko godha jechuudha aalama irratti afaan tokko haasofsiisa qur'aanni wal dorgommii gaafa ta'u wal dorgommiin suni kan inni ta'ee argame tokkoffaa hifziitiin quraana 30 juuzii 30 haffazuutiin kutaa hifzii jedhamee beekama kutaan lammataa immoo kutaa sagalee miidhagaa kutaa sagalee bashannansiisaa quraana irratti kan beekamuun kanaan qabame kutaan sadaffaa immoo kutaa azaaniin kuni qabiyyee Itoophiyaati Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni azaanii baasu namni ka'abaa ol koree maqaa rabbii kaasuu danda'u eenyu jedhanii iduu eeganii nama keessaa Bilaalin waamanii Bilaal radiyallahu anhu ka'abaa ol ba'eeti Allahu akbar jedhee azaanii baase kanaafuu sagantaa kanaan
Itoophiyaan qooda hansheet kan ta'ee fi irratti hirmaannaa goone kan ammoo biyya keessa galee nama biyya 56 Qur'aanni gara Rabbi ka buuse qiraatu sab'aa ka jedhamutu jira ka aynat adda addaatiin qara'anii jechuun akkaataa itti dubbifamu jechuudha hiika osoo hin ta'in dubbisuu irratti jechuudha waan idil addunyaa irraa dhufeef warri Maghrib irraa warri Morokoo irraa dhufu riwaayat warshi ka jedhamutu jira ka Itoophiyaa immoo hafsiin qara'a hundinuu ni jira jechuudha kanaaf daanyaan immoo idil addunyaa irraa dhufe kan hundaa'u akka daanyaatti qormaatuuf warra gahee gugurdaa qaba warra alamarra beekama waan ta'aniif kiraayiteriyaa intarnaashinaal hunda guutetiniin qophaa'ee jechuudha sagantichi wal dorgommiin kun amma qur'aanni kun yeroo xuruufa harfii tan yeroo fidala kan yeroo baasan ka furdatutu jira ka qal'atutu jira kunniin waan akkanaa kanatu laallama malee qur'aanni ma'naan hiikan isaa tokko kanarratti wanni tokko hin jiru yeroo dubbisan immoo akkuma loqodaati kun hundinuu asii wal dorgommiin kun hundi godhamee jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Itoophiyaa maqaa waamsise. Itoophiyaa maqaa waamsise Itoophiyaan alamarratti kana qopheessuudhaan dursuu kan isheen dandeesse istoodiyumii keessatti ta'uun mataansaa sagantaa guddina isaa akeekaa guddaa argate. Oduu alamaa taane jechuun tokko sanii kabiraan mootu warri diyaaspooraa Ameerikaa Siyaatil Minisootaa akkasuma diisii biyyoota adda addaa irraa biyya Arabaallee dabalatee itti gaafatamuun koomunitii hundinuu wal dorgommii quraanaa kana daawwatuu fi deeggarsa barbaachisaa ta'e godhuudhaaf dhufaniiran. Waltajjii kanarratti waan lama garaa nama raase. Waan lama. Kun jechuun nuti Itoophiyaadha. Seenaa Itoophiyaa nuti alamarratti beekamtii qabnu gad baasuu kan hin dandeenye uummanni biyya alaa dhufanii seenaa Itoophiyaa kana akka Itoophiyaa tokko caalaatti ibsa godhan keessaa jira. Lammaffaan seenaa azaanii tokko gaafa inni tokkoffaa azaaniin tokkoffaa ba'e suni Libaanos irraa dhufe. Libaanos irraa dhufee amma na agaa kan amma dabarsaa jiru sagalee Bilaalii jedhe. Uummanni lafaa ka'e hin boo'e. Uummanni hamlee isaa eeggachuu hin dandeenye. Baay'ee uummata booji'ee. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Kan lammaffaa Dooktar Kamaal Qaddaa jedhanii Dooktar Kamaal Qaddaa Piroofeesarii Aljeeriyaa irraa dhufe. Namni kun bakka seenaa Itoophiyaanii fi quraanni qunnamtii qabu kaasee seenaa mootiin Itoophiyaa guutuun yeroo duraa yeroo sahaabaa taqabbalanii seenaa sana budatti nu deebisee waggaa 400 duubatti nu deebisee seenaa sana akka haaraatti lafaa kaasee. Kanaaf kunniin hundinuu ummata kana yoo laalan aadaa biyyattii tana yoo laalan hatta amma gaara Inxooxxoo jedhamu san irratti biqiltuulee dhaabsifnee jirra. Biqiltuulee dhaabaniiran jechuudha. Even sadarkaa kanatti nu wajji dhaabbatanii magaalaa kana keessatti daawwannaa iddoo adda addaa godhaniirani. Kanaaf jarri wanni isaan gammachiise biyyi tun biyya keessummaa qeebaltu biyya Najaashii ka jedhu ka biyya Bilaal kan jedhu biyya Ummu Ayman kan jedhu sun booyanii yeroo eerpoortii irraa gadi bu'anii warra booyitu jiru daanyoonni akka Piroofeesar Kamaal Qaddaa kan jedhamu tokko fa'aa eerpoortii irratti booyan warra daanyaa guddaa kunni warra alamarra beekamu booyanii biyyattii tana habashama kana laaluun carraa argatuu kana kan jedhu baay'ee itti gammadanii. Fiidbaakiin kanaa maali? Alamarratti alamni homa Itoophiyaa dubbataa ilaa haga ra'aatu waa'ee seenaan adda addaa miidiyaa televezyiinaan gaazexaan maaliin
عالمني هوان إثيوبيا دبت إثيوبيا والدرقمي إدل الدنيا القرآن يروج القباتف قبيس تيري عالمني كان رها هاسا جرا يرت هاسا توري سجنتان أما موتو تلفزيون إسانيتين بيون عربا فا هاga أماتو سجنتا والدرقمي سن تكتك كان دبرسو جل قباني جران جتشولا قرآني قيا سنتي سماين عالما بمولو قوتون واي قرآن أوديسي كانمو قوتشود آفيمو ومن إثيوبيا كاقوبا مرقا بتا ودنجئين هندو غلطك أبدون جاء تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك